Nagaan Waaqayyoo kan Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu inni hundumaa danda'u mana jirtan bakka jirtan hundumaatti isin haa baay'atu. Akkam jirtu hordoftoota YouTube LG-dha. Akkam jirtu nagaa keessanii Gooftaan bara keessan jireenya keessan eebbisu. Guyyaa irraa sagalee Waaqayyoo Ingalee Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 1-7 waliin ilaalla. Namni hundumtuu mana jirtan taati bakka dubbadhu kana baasaatti dubbisa. Sababiin isaa Waaqayyo Gooftaan maccaa waan nama barsiisu waan isin barsiisu qaba waan ta'eef nan dubbisa iddoo kana kanee. Guyyaa sadaffaatti immoo kutaa biyya Galiilaa mandara Qaanaatti cidhi tokko ture. Haati Yesuus achi turte. Yesuusii bartoonni isaa cidhichatti waamamanii turan. Daadhii wayinii duraa dhumnaan haati isaa daadhii wayinii qaban jettee Yesuusitti himte. Yesuus immoo haadhoo maaliif hojii koo keessa lixxaree waa gochuuf yeroon koo ammallee hin geenye jedhe deebiseef. Haati isaa yommus warra achi ergamaniin waanuma inni isinitti himu godhaa jetteen. Warri Yihuudootaa seerattiin ofii isaanii qodaa isaanii qulleessan qabu turan. Kanaafis gaanii dhagaa tokkoon isaa akka leetirii 80 amma 120tti kan fudhatu achiin dhaabbatu turan. Yesuus yommus jaraan bishaan gaanota kanatti guutaa jedhe. Kanaaf isaan amma afaanitti itti guutan. Kana booddee Yesuus buusaatii isa cidhicha geggeessutti geessaa isaaniin jedhe. Isaan yommus itti ni geessan. Namichi bishaan isa daadhii ta'e sana mi'eeffatee ilaalee daadhichi eessaa akka ba'e warra bishaan guure sanatu beeka malee namichi hin beeku ture. Yommus dhirsi misirroo ofitti waamee silaa illee akka amala biyya keenyaa kanaatti namni hundinuu daadhii wayinii isa gaarii dura erga kenne keessummoonnis erga quufanii booddee daadhii isa laafaa fida. Ati garuu daadhii isa gaarii amma ammaatti keesseetti jedhe. Yesuus milikkitoota agarsiise hundumaa keessaa isa jalqabaa kana Qaanaa Galiilaatti hojjete. Ulfina isaas immoo bartoota isaatti mul'isee jedha. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Mata dureen nuti irratti walii wajjin ilaallu dhimma si rakkise sanarratti Yesuusin hojjechiifadhu. Wantoonni baay'een nu danqan baay'ee jiru. Wanti baay'een nutti ulfaatu baay'ee jira. Garuu wantoota baay'ee nu rakkisaniif nutti ulfaatan kana yeroo baay'ee namootatti dhiyeessina, hiriyootatti dhiyeessina, firootatti dhiyeessina. Namootuma xiqqoo waa beekanitti dhiyeessina. Garuu dhimma keenya isa ulfaataa sana hojjechuu kan danda'u, dhimma keenya isa ulfaataa sana irratti argamee dhimma keenya xumuruu kan danda'u Yesuus Kiristoosidha. Kutaan amma dubbisee Ingalee Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaftanii yoo ilaaltan dhimma baay'ee dhibaa. Yeroo baay'ee waa'ee Qaanaa Galiilaa irratti daadhiin baduu isaatti namoonni baay'ee yeroo dubbatan waa'ee daadhii miti ana kan na dhibe taatee achitti ta'e Yesuus Kiristoos godhe. Yeroo muraasaaf Yesuus callisee deebi'ee gara hojiitti akka deebi'e isa sana walii wajjin dubbanna. Gara ergaa kanatti tun dhufin fuulduraa Ingalee Yohaannisiin kan barreesse Yohaannis isa ergamaadha malee Yohaannis cuuphaa miti. Kan inni barreesseef namoota hin amanneef barreesse. Baay'inni isaa macaafonni isaa Synoptic Gospel jedhaman baay'een isaanii Yihuudootaaf barraa'e. Yohaannis garuu macaafa isaa kana kan inni barreesse amantoota hin amanneef Ormootaaf barreesse. Kan inni taa'ee barreesse magaalaa Efesoon keessa taa'ee barreesse. Walumaa galatti namichi kun wangeela qabatee ergaa qabatee mul'ataa wajjin kitaaba 5 barreesse. Bara 70 qabeeti kan inni barreesse. Edda wangeelonni 3 barraanii harka namootaarra ga'aniin booddee wangeelonni 3 Synoptic Gospel yookaan wangeelonni wal fakkaatoon bara 46 kaasanii barraanii harka namaas ga'an. Inni kun garuu bara 70 dhaloota Kiristoosiin booddee bara araaraa bara 70 booddeeti kan barraa'e. Yohaannisiin akka inni wangeela kana barreessuuf kan isa kakaase inni guddaanii
wantoota gurguddaa amma ammaatti namoonni biran gahin baay'eetu jiru. Sababiin isaa Yohaannis bartooti isaa Yohaannis kuni bartoota gooftaa keessaa bartuu isa gooftaa isaa baay'ee jaallatu jedhamee beekama waan ta'eef. Fi bartuu isa gooftaan isaa baay'ee isa jaallatu jedhameetu waamama. Fakkeenyaaf Wangeela Yohaannis boqonnaa 13:23 akkasuma Wangeela Yohaannis 20 lakkoofsa 2 akkasuma 21 lakkoofsa 22 irraa bartuu inni gooftaan isaa jaallatudha. Bartuu inni gooftaan isaa jaallatu fi bartuu isaa gooftaan isaa baay'ee jaallatu jedhamee waamama Yohaannis kun. Yohaannis bartoota 12 keessaa bartoota jaalalaa yookaan bartuu icciitii jedhamee beekama. Bartoota 12 keessaa bartoonni icciitiin bartuun jaalalaa nama sadiidha. Yaaqoobiif, Phexrosiif, Yohaannisiidha. Isaanuma keessaa iyyuu immoo waan dhoksaa kan inni itti himu Yohaannisitti hima. Fakkeenyaaf yeroo Yihuudaan dabarsee Yesuus Kiristoosin kennuuf ture, Yesuus Kiristoos akkana jedhe, isinuma keessaa namni dabarsee na kenna jedhe. Eenyu dabarsee si kennaa jedhanii gaafatan bartoonni. Innaan bartoota hundumaatti hin himne Yesuus. Garuu Yohaannisitti itti hime. Ilaa isa nama afaan kaa'aa jiru, gurshaa jiru kanatu dabarsee na kenna jedhee dubbate. Kanaaf bartuu gooftaan icciitii itti himu akka ta'e wal hojii ilaalla. Gooftaan ulfaatu. Kaayyoon macaafa Yohaannis barraa'eef inni guddaan kaayyoo isaa kana sirriitti akka beektan sirriitti akka hubattan nan barbaada. Kaayyoo macaafa isaatii inni tokkoffaan gooftummaan Yesuus Kiristoos wangeelota saayinooptik gospel yookaan immoo wangeelota wal fakkaatoo keessatti gooftummaa Yesuus Kiristoos dhibbatti ibsuu waan hin dandeenyeef Yohaannis yeroo sanatti magaalaa Efesoon keessatti barsiisonni sobaan baay'een ka'anii kan akka monastiizim, gnostiizim, waa Yesuus Kiristoos irratti barsiisonni sobaan baay'ee ka'anii naanii barsiisota sobaa kana fuuldura dhaabbachuudhaaf waa'ee Yesuus Kiristoosin waan dhugaa tokko dubbachuudhaaf yeroo inni itti kitaaba isaa kana barreessuuf dirqama argina. Fuuldura dhaabbachuudhaaf barsiisota sobaa fuuldura dhaabbachuudhaaf warri monastiizim jedhamanii Yesuus Kiristoos kuni nama dhugaadha malee waaqa dhugaa miti. Gareen immoo waaqa dhugaadha malee nama dhugaa miti jechuudhaan warri kaan immoo inni ergamaadha malee waaqa miti jechuudhaan yeroo sanatti waa'ee Yesuus Kiristoosin faallaa Yesuus Kiristoosin kan barsiisu barsiisonni gurguddaan magaalaa Efesoon keessatti ka'e dhaabbattoota kana dhaabbata barsiisa sobaa kana rukutuuf jecha Yohaannis wangeela isaa kana barsiisuudhaaf yeroo inni itti dirqamu argina. Kaayyoon isaa egaa inni guddaa inni tokkoffaan gooftummaa Yesuus Kiristoos sirriitti lafa kaa'e. Keessumaa Yohaannis boqonnaa tokko irratti yoo ilaaltan fakkeenyaaf Maarqos, Maatiyos, Luqaas jalqabni isaanii waa'ee namaarra jalqabanii idda Yesuus irraa ilma namaa jedhu idda Abrahaam jedhameetu barraa'e. Garuu Yohaannis idda Abrahaam hin jenne, idda Yesuus hin jenne. Yohaannis kan inni dubbate loogosiidha. Abrahaam durayyuu jira. Waaqaaf lafa fuuldurayyuu Yesuus jira. Inni ilma Abrahaam, idda Abrahaamis miti. Qomoos hin jettan kanas miti. Inni jalqabeeyyuu tureera. Uumama namaa keessa iyyuu jira jedheetu akka kanatti Yihuudootaaf ibse. Yihuudoonni immoo waa'ee loogosii sana sirriitti waan beekaniif kallattii itti waa'ee Yesuus Yihuudootaaf galu warra hin amanneef galu barreesse Yesuus. Waa'ee loogosiidhaan itti jalqabe inni sagaleedha. Waaqarratti lafarrattis jalqabeeyyuu isa ture jedheetu jalqabe. Inni lammaffaan kaayyoo Yohaannis macaafa isaa kana barreesse inni lammaffaan dinqiidhaa fi barsiisii Yesuus Kiristoos wangeelota wal fakkaatoo keessatti kan hin barroomne barsiisisaaf dinqii isaa immoo namoota kan amansiisu kan keessa hafee jira. Sababiin isaa Yohaannis Yesuus bukkee ture waan ta'eef wantoota Yesuus gochaa ture baay'ee isaa dhageera. Fakkeenyaaf Luqaasiif Maarqos, Maatiyos walirraa koppii godhan. Inni kun garuu daayirektii waan arge barreesse. Waan Yesuus irraa barate. Waan Yesuus irraa argetu barreesse. Inni lammaffaan egaa kaayyoon macaafa isaa akka inni barreessuuf isa kakaase dirqamsiisee barsiisa Yesuusii fi dinqii Yesuus godhe kan wangeelota sadan keessa hafetu yeroo inni itti lafa kaa'u argina. Tokkoffaa barsiisii wangeelota sadan keessa hin jirre kan Yesuus
boqonnaan tokko sadanuu keessa hin jiru. Akkasumas boqonnaan lama cidha qaannaa Galiilaatti lafa Yesuus hojii jalqabe daadhiitti bishaan daadhiitti geddaruunsa Maarqos hin barreessine, Luqaas hin barreessine, Maatiyos hin barreessine. Isa kanatu keessaaf kana duwwaa miti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4:7 dubartittii Samaariyaa sanaan inni akkanatti hin jedhe bishaanni inni nagaa namaaf kennu inni boqonnaa namaaf kennu ana keessa jira jedhee yeroo inni itti dubartittii Samaariyaa sanatti dubbate gara dhugaa burqaa isa jireenyaa sanatti fidu ni argina. Boqonnaan 4 Wangeelota 3 keessatti barraa'ee hin jiru. Kana qofa miti. Boqonnaa 7:37 isin ammayyuu kan itti dhamaatanii dadhabdan kan utuu kan beeloftan kan dheebottan kottaa gara koo. Ana bira jira boqonnaan, ana bira jira bishaan dhuganii dheebuu ba'an, ana bira jira buddeenni nyaatanii quufa ba'an jedhee yeroo itti dubbatu argina. Kun sana keessa hin jiru. Kana duwwaa miti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 irraa du'aa ka'uu Alaazaar Wangeelota 3 keessatti barraa'ee hin jiru. Isaan kanatu keessaa waan hafeef isaan kana itti dabaleetu gooftummaa Yesuus Kiristoosiin dhaloonni guutuutti akka amanuuf yeroo inni itti macaafa isaa kana keessatti barreessee argina. Sadaffaanii barumsa dogoggoraa rukutuudhaaf kaayyoon macaafa isaatii inni guddaan barumsa dogoggoraa rukutuudhaafitu barreesse. Barnoonni dogoggoraa kun akkuma namatti sala dubbachaa ture egaa barumsa dogoggoraa magaalaa sana keessatti jalqabe kan akka monastiizim, jiinostiizim kan jedhan isaan kana rukutuudhaaf yeroo inni itti barreessuuf dirqamu argina. Inni arfaffaan Yesuus Masiisaa jiraataa ta'uusaa ilma Yoosef tuntaan ilma Maariyaam tuntaan isa waaqarraa ergame Masiisa jiraataa isa Waaqayyo abbaan gara biyya lafaatti erge akka ta'u himuudhaaf select godhee keessumaa adduma baasee Yohaannis boqonnaa 3:16 sirriitti dubbateera. Isatti kan amane jireenya bara baraa qaba. Waaqayyo tokkicha mucaa isaa dabarsee biyya lafaaf kenneera. Isatti kan amane immoo maal qaba? Jireenya bara baraa qaba jedhee dubbate. Kanaaf Yesuus Kiristoos bira qabaa kan hin qabne sossodaachaa dubbachuu kan hin qabne Masiisa ilma namaaf ergame biyya lafaaf ergame akka ta'etu dubbata Yohaannis. Egaa gara kutaa keenyatti yeroo deebinu Yesuus Kiristoosiin dhimma kee irratti hojjechiifadhu sagalee jedhu wajjin ilaalaa jirra. Yohaannis boqonnaa 2:1-7 dubbifne iddoo sanatti taateen jiru qaannaa Galiilaatti argameedha. Yeroo baay'ee lallabdoonni yeroo lallabdanii Yesuusiif haati isaa wajjin naqaniiru. Wajjin hin nanne. Macaafa kamirrayyuu dhaqaa ilaalaa. Yesuus bartoota wajjin gaafa guyyaa sadaffaa dhaqe. Haati isaa garuu zargii sana qopheessuu cidha sana qopheessuutti warra cidhaatti dabalamtee jalqabdee achi turteetti. Egaa inni gaafa dhaqu Yesuus Kiristoos gaafa guyyaa sadaffaa dhaqee isa dhaqeeyyuu numa taa'e. Hin dubbanne sana kanas hin jenne hojii tokkos hin gargaarre calliseetu taa'e. Namoonni baay'een keessummaa biraatiin miti. Namoonni Yesuus duukaa dhaqan bartoonni Yesuus duukaa dhaqan iyyuu baay'eedha. Rakkoon mana sanatti mudate garuu rakkoo baay'ee ammanatti guddaa ta'utu hin taane iddoo sanatti rakkoo ta'e argameera. Maa inni rakkoon kun waan fuudhanii itti kennantu dhibame, waan dhugantu dhibame, waan nyaatantu dhibame. Soor kun rakkoo guddaa uume. Abbaan cidichaa baay'ee salphateera. Warri cidicha geggeessanis salphataniiru. Maariyaam faas qaanaaniiru. Maal laanna namatti waamneerroo maalitti hiixanna jechuun yeroo isaanitti dirree salphinaa irratti of argan argina. Ergaan sii qaba. Dirree salphinaa irratti kan of argitee jirtu. Jireenyi kee diigamee, gaa'illi kee diigamee, hojiin kee sirkatti rukutamee ammaani dirree salphinaa irra jira jettee waamaa kan jirtu. Yesuusiin jireenya kee irratti hojjechiifadhu. Dirree salphina keetii dirree ulfinaa sii gochuu isa danda'a waan ta'eef. Egaani mana sana keessa kan jiru hundumtuu haasa'ee Maariyaam iyyuu si'a lama dubbatte. Yesuus Kiristoos garuu hin callise. Dubbachuu hin dandeenye, hojjechuus hin dandeenye. Yeroo inni itti jalaa diduu argina. So Yesuus Kiristoos maaliif jalaa callise? Ishee kana dubbachuun barbaadaan. Maaf hojjechuu dide? Erga seene, erga dhaqe maaf hojjechuu dide Yesuus? Akka inni mana sanatti hojiin hojjenne kan isa danqe maal? Akka inni qe'ee sanatti hojiin hojjenneef kan isa dura dhaabbate maal?
mee gaaffii kana of gaafadhu viidiyoo kana laalaa kan jirtu mee gaaffii kana of gaafadhu inuma kadhattoo inuma sitti raajamoo inuma sii kadhatamoo zayitii dibataa sonuma dibatta akka dhimmi kee furamuu dideef akka dhukkubatti fayyuu didde akka wanti dubbatame raawwatamuu didee si jalaa cal jedhu kan godhe maayinni maaf callisee Yesuus